Jalqaba irratti oduu ijoo. Kitaabni lammii beenyaa obboleessa isaa wareegame ittiin yaadachuuf mana hidhaatti barreesse badhaasa mo'ate. Mootummaan dhaabbilee siivilii 3 cufuu isaa Amnistiin balaaleffate. Aanga'aan Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti yaada laataniin Itoophiyaa mufachiisanii turan Geediyoon Ximitiyoosii waliin mari'atan. Kanneen amma dhageeffattan hangafoota oduu guyyaa irraatiif qabannee guutuu isaa immoo balballoomii oduu ittaanuu keessatti dhageettani. Ashama harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii kun oduu keenya kan har'aaf qabannee bal'ina oduutti ceenerraa wajjin tura. Kitaabni lammii beenyaa obboleessa isaa wareegame ittiin yaadachuuf mana hidhaatti barreesse badhaasa mo'ate. Kitaabni qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa mana hidhaa yeroo ture barreesse badhaasa hogbarruu gaaddisa bara 2024 damee asoosama bareedaan injifateera. Waggoota 4 mana hidhaa ture keessatti obbo Lammiin waggaa 2 kitaabota 2 barreessuu irratti dabarse. Kan jalqabaa kitaaba Hundee Gaafii Oromoo jedhudha. Inni jalqabaa kun dhimma siyaasaa Oromoo irratti kan fuulleffatedha. Kan inni ittiin badhaafame asoosama Daayaa jedhamu. Asoosamni bara 2023 keessa maxxanfame kun waa'ee fincila diddaa gabrummaa barattoonni geggeessaa turan irratti kan fuulleffatedha. Sochii sana keessatti miirri mul'atu ture maal fakkaata kan jedhu ibsa. Barataan waan baay'ee keessa seenaa jaalala hawaasummaa argachuu dhabutu jira. Kufuu fi ka'utu jira. Namni biraa wareegamutu jira. Yeroo namni biraa wareegamu yookiin hidhamu warri hafan miira akkamii keessa akka seenan calaqqisa Daayaan. Kan jedhan obbo Lammiin kitaaba kana barreessuuf kaka'umsa kan argatan wareegama obboleessa isaa osoo mana hidhaa jiru dhagahee akka ta'e BBCtti himeera. Obboleessa kiyya ittiin yaadachuuf miira kiyya itti ibsachuuf ji'oota 2 keessatti kitaaba kana barreessuun xumure. Garuu keessa deebi'ee hin gulaalle yaadni kiyya akka na jala jeeqamu hin barbaanne akkuma barreesseen akka maxxanfamu ijoolleetti hime. Kitaabichi fulbaana 2023 gabaa irra oole. Akka obbo Lammiin jedhutti namootuma gabaa irraa bitanitti dorgommiif dhiyeessan. Inni sagantaa beekamtii argachuu irratti affeeramee deeme. Baay'ee gammada. Tokkoffaa iddoo ani ture sana keessatti haala ani keessa ture miira ani keessa ture kanaan waan kenname natti fakkaata jedha. Kan immoo mana hidhaa taa'anii hojii qulqulluu hojjechuun akka danda'amu agarsiisa. Sammuu namaa akka hin miidhamne namni kamuu iddoo jirutti waan guddoo hojjechuu akka danda'amu agarsiisa. Kanaaf mo'achuu kootii baay'ee gammada. Hogbarruu Oromoo guddisuuf barreessitoota badhaasuu turtii mana hidhaa miseensa Shanee Gumii kan ta'an obbo Lammii Beenyaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo kanneen akka obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranii fi Gadaa Gabbisaa fa'aa waliin hidhame. Manni murtii bilisa jedhee yeroo baay'ee akka gadhiifaman ajajus osoo gadhiifamanii waggoota 4 mana hidhaa turaniiru. Yeroo sana keessatti obbo Lammii waajjiraalee poolisii 15 keessatti hidhamu ibsa. Akkaataan itti hidhamaa turre sadarkaa namummaan gadiitti rakkoo guddaa keessa dabarre bakka tokko teenyee hin beeknu. Kana qofa osoo hin ta'in qondaalonni adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf moggeeffamaa akka turan abukaatonni isaanii BBCtti himanii turan. Rakkoo hamaa keessa turre, beela guddatu ture, daarutu ture, yaadda'utu ture. Maatiin nu daawwachaa hin turre yeroo dheeraadhaaf. Yeroo kana keessatti gadi ta'anii waa hojjechuun baay'ee ulfaata akka ture kan ibsu qondaalli adda bilisummaa Oromoo kun qormaanni kaayyoo nama danquu hin danda'u jedha. Namni kamiyyuu bakka jirutti waan hojjechuu ni danda'a. Fedhiin qophii fi murannoon jiraannaan namni waa hojjechuu inuma danda'a jedhan. Oduu itti aanuun mootummaan dhaabbilee siivilii 3 cufuu isaa Amnistiin balaaleffate. Bulchiinsi muummicha ministeera Abiyyi dhaabbilee siivilii irratti hacuuccaa cimsaa jira jechuun dhaabbileen siivilii qeeqanii jiru. Gartuu mirga namoomaa fi falmuu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siivilii hawaasaa 3 cufuu isaa balaaleffate. Dhaabbatichi ibsa baaseen mootummaan federaalaa dhorkaa mirga waldaan gurmaa'uu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu sarban kana atattamaan kaasuu qaba jedheera.
Torbaan darbee ture mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siivilii hawaasaa sadii walabummaa siyaasaa hin qaban akkasumas faallaa fedhii biyyaalessaa soso'an jechuun himatee eeyyama kan dhorke. Kunneenis wiirtuu mirgaa fi guddina dimokiraasii kaardii Itoophiyaatti gurmuu mirga namoomaa fi akkasumas ogeeyyii seeraa mirga namoomaaf jedhamanidha. Dhaabbileen kun himannaa mootummaan irratti baase ifatti morman tarkaanfiin mootummaan seeraan hin hordofnes jedhaniiru. Amnistiitti Daayireektara Bahaa fi Kibba Afrikaa kan ta'an Tigeree Chaagutaa dhaabbileen mirga namoomaa beekamoo sadii dhorkamuun dirree siivilii irratti hacuuccaan cimuu ifatti mul'isa jedhan. Yeroo walitti bu'iinsi cimu hidhaan jumlaa baay'achuu fi dirqamaan buqqaasuun dabaluu isa gabaasonni mul'isaniiru. Gaheen dhaabbilee siivilii fi miidiyaa yeroo kamuu caalaa Itoophiyaaf barbaachisa. Gama kaaniin hooggantoonni 4 dhaabbilee siivilii hoogganan dhiibbaa olaanaa doorsisaa fi dararaa irra deddeebiin humnoota nageenyaan irraa gahuu sodaachuun biyyaa baqachuun isaanii gabaafameera. Wiirtuun falmitoota mirga Itoophiyaa ibsa baaseen maqaa namoota kanaa eereera. Kanneen biyyaa baqatan jedhee keessa Daayireektara yaa'ii mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daanii Yirgaa keessa jiru. Dhaabbati kun erga hundaa'ee waggoota 30 ol lakkoofsiseera. Akkasumas hundeessaa fi Daayireektara sagantaa dhaabbata kaardii obbo Axinaaf Birhaanee keessatti argamu. Sababa kanaan dirreen siivilii hawaasa Itoophiyaa keessa jiru dhiphachuu fi kufuu akka danda'u mallattoo mul'ataa jira jedhe. Wiirtuun kun hojjettoonni yaa'ii mirgoota namoomaa Itoophiyaa doorsisaa irra gahuun tasgabbaa inni hojii isaanii hojjechuuf rakkatu ibseera. Yaa'ichi kana dura ibsa baasaa tureen dhiibbaa reebichaa saamichaa fi dararaan hojii isaatti danqaa ta'uu ibsee ture. Oduu xumuraatiin aanga'aan Suudaanii dhimma hidha haaromsaa irratti yaada laataniin Itoophiyaa mufachiisanii dhiifama. Aanga'aan Suudaanii dhimma hidha haaromsaa irratti yaada laataniin Itoophiyaa mufachiisanii turan Geediyoon Ximotewos waliin mari'atan. Dhibbana dhimma hidha haaromsaa ilaalchisee yaada laataniin gama Itoophiyaa irraa komiin irratti dhiyaatee kan turan ministeera dhimma alaa Suudaanii Ali Yusuf Ahmad Al Shariif gara Finfinnee imaluun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'achuu ibsame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximotewos har'a ganama Ambaasaadar Ali Yusuf Ahmad Al Shariif waajjira isaaniitti simachuun dhimmoota biyyoota lamaanii fi haala yeroo Suudaan irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa ibseera. Marii kanarratti Geediyoon Ximotewos dhimma hidha haaromsaa dabalatee dhimmoota waloo irratti marii kallattii fi itti fufiinsa qabu akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ministeeronni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf marii itti fufiinsa qabu taasisuuf waliigaluu ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Suudaanii Ali Yusuf Ahmad Al Shariif dhibbana televezyiinii biyyattii irratti dhiyaatanii afgaaffii taasisaniin dhimma hidha haaromsaa irratti wantoota furmaata hin arganne gara waraanaatti ce'uu malu jedhanii turan. Kana malees mariin dhimma hidha haaromsaa irratti taasifamu yoo hin milkoofne Suudaan Masriin cinaa dhaabbachuu akka dandeessu dubbataniiru. Haasawaa kana hordofee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadara Suudaanii Finfinneetti argaman Alzaayin Ibraahimii waamuun marii taasiseen Itoophiyaan yaada Ali Yusuf Ahmad Al Shariif laataniin akka mufatte ibsu ni yaadatama. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aaf qopheeffanne kanuma turtii gaarii.